seenaan seenaa ta'ee dhala dhufuuf darbam. Baroota durii Oromoon sirna gadaatiin bulchaa tureera. Gaafa sirni gadaa harkaa dhaalamee kaasee sabni nagaa araraafamuu, qabeenyi jalaa saamamuu, badii tokko malee biyyuma isaa irratti ajjeefamuu, biyyarraa baqachuu fi eenyummaa isaatiin akka qaanfatu taasifamuun sirnoota abbootii irree darban keessatti yaadachuun ni danda'ama. Bakka addamni guddaa fi cubbuun daangaa darbetti raawwatamee ture daawwachuuf imalaarra. Gaafan kana kan argamu magaalaa Tayyaa Wala keessatti magaalaan Tayyaa godina Arsii keessatti argamti. Magaalaan guddittii godinichaa asirraa immoo kiiloomeetira 25 amma asirraan immoo gara kiiloomeetira 9 imala. Maaf akka imallu immoo isinitti Tayyaan immoo lafa seenaa qabaachuu isii hin dagatina. Iddoon nuti daawwannee seenaa barreessuu fi dookimentarii kana hojjechuuf imalaa jirru magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinnee irraa gara kibbaa kiiloomeetira 134 fagaattee kan argamtudha. Magaalaa guddittii godina Arsii Asallaa irraa immoo gara kaabaatti fageenya kiiloomeetira 34 irratti kan argamtu ta'uudhaan beekamti. Iddoon seena qabeettii tun godina Arsii aanaa Heexosaa keessatti yoo argamtu magaalaa aanichaa Itayyaarraa gara dhiyaa aduu fageenya kiiloomeetira 9 irratti argamti. Imalli keenya ammas akkuma itti fufeetti jira. Walakkeessa magaalaa Itayyaarraa kiiloomeetira 9 imaluudhaan kan deemnu yoo ta'u, amma akkuma argitan iddoowwan seena qabeessaa ga'u jira. Gaarreen gamaaf gamanaatiin kan marfame iddoon kun iddoo seena qabeessaatii fi taateewwan gurguddaan itti ta'edha. Kana jechuun bara 1880 irraa haga 87 kan iddoon seena qabeessaa kun itti raawwatame. Imala keenya dheeraa booda bakka deemnuuf geenyeerra. Iddoon nuti daawwannee seenaa darbe barreessuuf itti imalli kun waxabajjii 6 bara 1886 ture taatee laalessaa fi gocha gara jabeenyummaa Oromoo Arsii irratti raawwatamee ture ilmaan Oromoo biratti godaannisa bara baraa ta'een yaadatama. Seenaa wajjin daawwannee seenaa hafuudha. Iddoo seena qabeessaa geenyeerra. Iddoon kun iddoo dhageettii fi seenaan guddaan itti raawwatamedha. Waggaa 150 dura aanol. Barrees darbeeram garuun seenaan hin dabarreem. Abbootii gadaa haadholii siinqee fi jillee sirna gadaa irratti hirmaatan 12,000 gaantu walitti qabamee ture. Gaafuma san wayita jillee seera tumatee caqasuuf walitti qabametti haala onnee namaa booressuun namoonni 12,000 gahan kan isaanitti ajjeefaman. Mallattoon ittiin dalagamee akka manaa yookaan korboo fakkaatu kun iddoo namoonni seensifamanii harkaa fi harmi itti muramudha. Bakki akkasii kun asuma bira yoo ta'u, mallattoon siidaa ittiin dalagame kun isa jalaa kan sirni nafxanyaadhaa Oromoo Arsii irratti raawwate waggaa 150 dura jechuudha. Kana jechuun iddoo koloo kanaan nam tokko tokkoon seensanii harkaaf harmi erga murameen booda harmaa fi harka san morma irratti fannisuudhaan osoo dhiigni isaanii lafa dhangala'u iddoo kana dhufuu jechuudha. Iddoon kun akkuma argitan mallattoo harmaati. Inni kun jechuudha kan korboo fakkaatu. Harma yoo dubartiin Oromoodhaa hoosiftee ilma ittiin guddistu, hawwani teenyas kanuma ittiin guddiftetu har'a seenaa aadaa ta'ee bakka kana argama. Harma isaanii murametu bakka kana seenaa ta'ee taa'aa jira. Hedduun ilmaan Oromoodhaa bakka kana daawwachaa jiru. Hawwanni Oromoo akka daa'imman isaanii guddifamne gochaan cubbuun abaaramaadhaa irratti raawwate. Erga kun ta'e immoo harmaaf harka isaanii erga muranii booda inni dhangala'uudhaan achiin baafamaa jechuudha. Kun gubbaa irratti haa dalagamu malee gochaan seenaa qabatamaan dalagame jala kana ta'uu hayyoota naannawa kanaaf seenaa isaa beekan irraa qoranneerra. Siidaan yaadannoo wareegamtoota aanolee kun bakka ilmaan Oromoo Arsii tartiibaan hiriirsanii boolla qal'oo keessa hulluuqsisanii harmaa fi harka dabalatee mogolee isaanii muruu
kanneen hafan kolaasuun hawwata ammoo qaama isaanii gamaa gamanatti mukatti fannisuun dararaa dhala namaatiin hin malle irraan dhaqqabsiisuudhaan jimlaan itti galaafatanidha. Erga harkaa fi harma muruudhaaf achi tartiiba qabsiisanii asiin reeffi namoota dhiiga dhangala'u yookaan cuccubuudhaan bakka kana ga'e maaltu taana kan jedhu ammas iddoo biroo daawwachuuf deemna. Bakka amma korboo arginuu fi qilxuu arginu kanatti harmaaf harki isaanii akka fannifamu qilxuu kanarratti taasifama. Gochaan gara jabeenyaa Oromoo Arsii irratti raawwatame kun kana fakkaata jechuun ni danda'ama. baroota 1880 haga 1886tti lolaa hamatu Arsii Aanolee irratti geggeeffamee ture. Gootota qaqqaalii biyyaa baay'eetti dhabne. Keessumattuu bara 1882tti qindoomina duula gooticha Roobaa Buttaatiin qindaa'etu hoogganummaa Leenjisoo Diigaatiin hojiirra oole. Weerarri Minilik karraas Daargeen durfamu gamni tokko gara Awaashiin qaxxaamuree Aanoleetti imale. Kaan ammoo Baatuu keessaan qaxxaamuruun duula isaa itti fufe. Garuu gootummaan ilmaan Arsii laayyoon turre. Eboo fi gaachana isaatiin weerartoota lubbuu itti guraare. Gootota akka Leenjisoo Diigaa, Roobaa Buttaa, Hinseenee Ullufee fi kanneen biroo akka adda dureetti kaasuu fi yaadachuun ni danda'ama. Gootichi Oromoo Roobaa Buttaa bara lola Aanolee akka dubbatanitti maqaa baduu mannaa mataa baduu wayya. Dhaadannoo jedhuun harka kennachuu diduun falmii hadhaawaa geggeessaniiru. Maqaa biyyaa fi kan ofiitis tiksuudhaan ittis wareegamaniiru, seenaas galmeessaniiru. Sirni nafxanyaa Minilik Oromoo humna qawweetiin cabsuu dadhabnaan dhukkuboota adda addaa itti fiduudhaan saba nagaa galaafateera. Dhukkuboota akka Gifiris yookaan Smallpox, Maaritee, Bagaa fi kanneen biroo kaasuun ni danda'ama. Nafxanyoonni Minilikiin bobbaafaman ilmaan Arsii rasaasaan rukutanii ajjeesuun isaan hanqatee harkaa fi harma muruun sadarkaa addunyaatti akka badii hiriyyummaa hin qabneedha. Duulli duguuggaa sanyii barbaades ilmaan Oromoo irratti geggeeffamus gootonni Arsii eenyuufuu harka hin kennine. Hammeenni hammeena caalu waggoota 133 dura Aanolee irratti raawwatamee ture yeroon isaa darbeera. Garuu seenaan hafeera. Jarri hojii bineensaa saba keenya irratti raawwatanis darbaniiru. Haa ta'u malee ammas leellistoonni sirna duraanii hin dhabamne. Seenaa wajjin daawwanne seenaa haa mul'ifnu.